Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Kun sagantaa Bohaartii Qeerrooti. Sagantaan Bohaartii Qeerroo keenya torbanitti yeroo kana sagantaa isin bohaarsanii fi isin bashannansiisan haala miidhagaa ta'een toora galfatee kan isin bohaarsudha. Sagantaa keenya irraa barachaa ittiin bashannanaa yeroo gaarii akka nu waliin qabaattan abdii qabna. Jalqaba irratti odeeffannoo bohaartii keenyaa wajjin turtii gaarii. Kitaabni dargaggoo Amaanuel Waaqturaan barraa'e maraannee ilaallu laata jedhu tibbana eebbifameera. Baroota dhiyoo asii kitaabileen afaan Oromoon barraa'an baay'achaa dhufaniiru. Galmi giddugala aadaa Oromoo torbeen eebba kitaaba afaan Oromoo keessummeesse jechuun ni danda'ama. Kitaabni dargaggoo Amaanuel Waaqturaan barraa'e maraannee ilaallu laata jedhu dilbii walalooti. Jiruuf jireenya hawaasummaa akkasumas haala qabatamaa amma jiru akka fuulleetti mul'isa. Dargaggoo Amaanuel jaalala aartii keessa koo jirutu akka kitaaba kana barreessu na kakaase jedha. Sagantaa dhangaa aartii garaagaraa irratti hirmaachuun muuxannoo isaa gabbifachaa akka tures dubbateera. Baay'inni kitaabilee maxxanfamanii ba'an daran dabalaa dhufuus rakkoo raabsitootaa fi aadaan dubbisuu laafaa ta'uun isaa bu'aan nuti irraa argachaa jirru baay'ee xiqqaadha jechuun ni komatu barreessitoonni hedduun. Amaanuel isaan keessaa tokko. Uummanni Oromoo kitaaba afaan Oromoon barreeffame bitatee dubbisuun ogbarruu isaa akka gabbifatus ergaa isaa dhaameera. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life. Daa'imni ganna 8 maal faa gochuu dandeetti jettanii amantu. Mana keessa maatiif ergamu waan raajii dubbattee nama kofalchiisu yookaan mana barumsatti qabxii gaarii galmeessitee ajabbii jechisiisuu fa'a jettanii yaaduu dandeessu. Maabooloo isoo garuu daa'ima dandeettii addaa kanaa ol ta'e qabduudha. Mucayyoon tun ganna 8tti afaan 8tiin haasa'uu fi meeshaa muuziqaa 8 taphachuu dandeetti. Mee guyyaa tokko nama afaan Ingilizii, Fireenchii, Ispaanish, Raashiyaa, Araba, Chaayinaa Mandariin, Kiroolee Heeyitii, Jaappaaniffaa fi aflattoo yookaan afaan mallattoo haasa'uu danda'u yoo wal agartan maal jettu? Kanarrattuu piyaanoo, vaayoliinii, gitaara, harp, clarinet, kongaa, dibbee fi ulullee taphachuu danda'uusaa gaafa bartanoo. Sanirrattuu immoo daa'ima ganna 8 ta'uu gaafa bartan maaltu isinitti dhaga'ama? Dhugumatti kun waan raajiiti. Kan amanuuf namatti ulfaatu. Ameerikatti dhalattuun magaalaa New York. Maaboon dhugumatti dandeettii addaa uuman badhaafamteetti. Reefuu daa'ima ganna 1 fi walakkaa taatee jecha afaan French dudubbachuu eegalte. Kan nama dinqu immoo maatiin ishee afaan kana hin haasa'ani. Maatiin ishees dandeettii addaa daa'ima isaanii hubachuun gargaaruu eegalan. Dandeettiin addaa moobaa'oo kana qofaa akka isinitti hin fakkaanne dandeettii herreegaa adda ta'e qabdi. Taphattuu teenisii, dorgomtuu ispoortii daakkii bishaanii, ispoortii cabbirra sigigaachuu, taatee fiilmii yookaan aktireesii fi weellistuudhaas. Nutis daa'ima cimtuu akkasii isiniif yaa kennu jenneerra. Are you serious? This is not gonna happen. You bring me an Indian? Nollywood fi Bollywood. Nollywood industrii filmii Nigeeriyaati. Bollywood kan Indiyaati. Industiriin filmii gurguddoo addunyaa kanaa Nollywood fi Bollywood yeroo jalqabaaf waliin ta'uun filmii Namastee Wahalaa jedhu waliin hojjetaniiru. Filmiin kun gosa koomedii ta'een kan jaalalaa yoo ta'u eebila dhufu ni gadhiifama jedhamees eegamaa jira. Hojiin kun kan Nollywood fi kan Bollywood yeroo jalqabaaf walitti fiduun isaa adda isa godheera. Filmiin kun seenaa jaalalaa kan nama kofalchiisu, kan nama boochisuu fi seenaa maatii aadaa uummataa biyyoota lameenii miidhagaa fi garaagarummaan guutamee ibsu of keessaa qaba jedhameera. Qopheessituun filmii kana lammii Indiyaa Naayijeeriyaa magaalaa Leegos jiraattu. Hamishaa Daariyaanii Ahujaa jedhamtudha. Taatonni Bollywood Ruslaan Mumtaazii fi Segaal Sujaataa filmicha keessatti qooda olaanaa fudhataniiru. Taatonni Nollywood babbeekamoo fi haaraan baay'inaanis hirmaataniiru. Daayirektarummaadhaanis filmicha irratti kan qooda fudhatte Hamishaan hawwii filmii hojjechuuf qabutu akka filmi kana hojjedhu na kakaaseetti. Filmii muuxannoo aadaa isheen Indiyaa fi Naayijeeriyaa keessa jiraachuun argatte agarsiisu hojjechuuf akka karoorfattes himteetti.
Qabeenya horatanii ilmaan ofii dhaalchisuun kaayyoo maatii baay'eeti. Ilmaan koo jireenya ani jiraadhe jiraachuun qaban jedhu yeroo baay'ee. Namni qabeenya koo ilmaan koo hin dhaalchisu jedhu osoo isin mudate hoo maal jettuun? Mortuu waanyoo doqna ilmaan ofiifoo hin naane jechuun keenya ni oolaa? Hin oolu. Shubbistuun Ameerikaa Maarii Osmond maallaqa ishee akka ijoollee ishee hin dhaalchifne himte. Mora waanyoo yookaan doqnummaa isinitti hin fakkaatin kun karaa isheen jaalala ijoollee isheef qabdu ittiin ibsiteedha. Ijoolleen koo of danda'anii akka jiraatan malee narratti hirkatanii akka jiraatan hin barbaadu jetti. Artistiin kun maatiin maallaqa isaanii ijoollee ofii dhaalchisan waan guddaa isaan dhabsiisan. Innis dandeettii hojjetanii argachuutii jetti. Akka isheen jettutti ijoolleen dureeyyii waan hojjetan hin beekan gaafa maatiin isaanii addunyaa kanarraa darban waan ta'an wallaalanii dhiphatu. Isheen ijoolleen ishee akka akkas taatu hin barbaaddu. Mee isinis waan kana itti yaadaa? Dhugaa isinitti hin fakkaatu? Eeyyeen wantoonni xiinxala barbaadu.